Kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya hamma sirra deebi'uudhaan oduu xiqqoo tokko isinii qabannee dhiyaanne gurra nuu kennaa jechuu kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Namoonni tokko gowwoomee gallee biyyaa fuuna jechuu keessatti ammanni biyyatti galutti umriinsaadhaa jalaa deeme ijoollummaa kanaan silaa ilmaan gaggaarii argatan lafatti obballeessaadha jechuun dubbatameera. Akkasumas silaa namni beekee jedhee isaanuma biyya namaa bahanii keessummaa keessummeessuudhaa fi asiira adda addaa hojjechuudhaa fi keessummaa kabajuu akkasuma mana farrashuudhaa fi akkaataatti maallaqa qabanuu fi akkaataatti jiraatan baran kana utuu fuudhanii khayrii qaba jechuun dubbatameera. Akkasumas isaan biyyaatiin dhaqanii fiichi abboodhaan yookaan eessumoo fi aanna cinqanii naa barbaadaa jedhanii sammuu ofii cannaqanii mana keessa ta'anii nan beela'e harmee koo jechuunis waan ulfaataa ta'eef yookaan obboleettii koo jechuun waan ulfaataa ta'eef homaa gaarii imaana qabdu laalanii utuu harkatti qabatanii gara biyyaa galanii gaarii kabajaaf jaalalaan isaan gaafanna. Sababaan isaas galanii daganaa lafaa kaanii misiroo barbaaduun fagoo waan nama geessuudhaa fi yoo namatti heerumtillee nama maraataa biyya namaatti waggaa meeqa duniyaadhaan maraatee dhufe an akkamitti wajjin bula jettee akkasiin dubbii adda addaa hin kaafneef kanuma biyya keessa bahanii biyya namaa jiru kana utuu qaqqabattanii dhiqaa hidhattanii yoollee walirraa fagaatee jedhe walitti gaafa galiitii dhuftanii wal fudhattanii galtanii khayrii qaba jechuun dubbatameera. Akkasuma shamarranis galeetan eeruma akkaataa qajeelfadhee jechuu dhiisanii harki tokko waa dhiqeen baasu abbaa mana argatanii wajjiniin godoo yookaan mana wayii ijaarratanii gara biyyaa wajjiniin galanii golgee ofii maratanii abbaa fi haadha ofii qaanyeeffataa ciisuurra utuu abbaa mana harka qabatanii galanii isaaniif kabaja qaba. Biyya keenya keessatti shamarran biyyaa baatee diyaaspooraadha jedhanii dudduubba deemanii dooriyyoonni yookaan kashalabboonni waan kolfaan karaa darbuu dhawwaaranuu fi atattamaan rabbiin kadhatanii namni eerumarraa dhokattanii taatan galtanii siichin daganaa abbaa manaa barbaaduudhaa fi akkasuma bareeduma filachuu keessaa dhaalli yookaan isin jalaa gabaabbatee boodanii gaabbitanii jechuun dubbatameera. Isa kana irra deddeebinee wal gaafachuu hin dhiifnu duniyaa meeqa yoo qabaattan namni hadda dhala tokko yookaan dhalee ka'ee namaa fi kumaatamaan namaa hin kennu jechuu kana beekuu qabdanii. Addaan garee kana keessas haa ta'u garee biraas haa ta'u namni lazzaa ilmoo beeku yoo 200 yookaan 500 waggaa meeqa hojjettanii fuutanii dhaqxanii ilmoodhuma tokko naa kennaa jettan daa'ima eda deessee waa tokko fayyaduu hin dandeenye ganama namni namatti hin gurguru jechuun dubbatameera. Akkasumas shamarran nama qabeenya qabuu fi nama fuula qaqqajeeluu bareedaa kongona qabuutu iyyaafatanu isuma kaanuu dhabaaran jechuun dubbatameera. Warri dhiiraas utuu kan shurrubbaa qabduu fi konkona qabduu kan dhaaba qabdu jedhanu keessaa namni funaanee fixaara warri babbareedduun dhedheerumtee heerumaatti utuu isin heerumteen dhumin malkiidhaa fi akkasuma dhaaba qaama ilaaluu dhiisaati fasfar bizaati diiniisa jedhanii jarri darasaa kitaaba himan ilaalaati waan rabbiin sodaattu fuudha bultii keessanii fi ilmoo keessanii baroodha jechuun dhaamsa sagalee afaan Oromoo ta'u ni addeessa. Sila utuu kana caala bal'isanii gaafiif deebii taasisanii wal gaafatanii maal balleessa. Akka aadaa biyyoota tokko yookaan godina tokko keessatti waa'een fuudhaaf gatiinsaa waan olaanaa ta'eef namni fuudharraa baqatee taara jechuun dubbatameera. Isa kanaaf furmaanni isaadha walii galan alaa galan akkuma jedhamu maatii ofiitti shamarran illee himte dubbiin kun an biyya namaa keessaa masuula tokkoon maletti taa'u waan naqaanyeessaa jiruudhaa fi waan inni qaburratti na gargaaraati. Haadha manaasaa na godhaa malee garaanatti hin jabaatinaa jedhanii haadha ofii yookaan abbaa ofii garaa laaffifachuunis gargaarsa namaa ta'a jechuun wataa'awanuudha. Kanaafuu jennaan hamma yoomitti biyya namaa taa'amaa miti hamma ergasiin farankaa bishaan yookaan gingilchaa jala qabda yaasu fakkaatu kanarratti maallaqa keessan gadi guuruu dhiiftanii utuu yeroo gabaabaa keessatti waa argattanii galtanii abbaa manaa keessanii wajjiniin teessanii silaa kabaja qabdanii. Utuu galtanii achi dhaqeedhaan namni isin hin qoraasin yeroo gabaabaa keessatti utuu galtanii malkiin keessan kana caala isin hin jalaan luqqa'in malkii bareedduu kanaan utuu heerumtanii abbaa manaa harka qabattanii galtanii silaa kabaja guddaa qabdan jechuun dhaamsa sagalee afaan Oromoo shamarran biyyoota adda addaa keessa jiran ta'uun ni addeessa. Biyya isaan keessa jiranuu maqaa dha'uu waan barbaannuuf kabajaaf jaalalaan yoo maqaa biyyichaa wallaalles nu sirreessitu isiniin jenna. Tokkoffaa Suud Arabiyaa, lammaffaa Dubaayii, Omaaniidhaa fi Bahreynii akkasuma Ordonii fi
Kuwaitii fi Qaatariin biyyoota adda addaa keessatti faca'anii jiran kan warra Masriidhaa tasuma badiisaa kan warra Liibiyaa galee moo'ichu mandhiisaa kan warra Suudaanii keessa jiranuu silaas sifiriidhaa kan jiraa maalan dubbisaa kanaafuu jennaan biyyoota adda addaa keessatti dhamaartan kan warra biyya faranjii seenee immoo haalli jarritti jiranuu nama gaddisiisaa dubbachuunsaas nama saalfachiisaa kanaa jennaan utuu kana caala maqaanis mataanis hin badin gara biyyaa deebitanii utuu ilmoo tokko tokko daattanii khayriidha isiniin jennaam kabajamtoota keenyaa fi jaallatamtoota keenyaa oduu isinitti dheeressuu keenyaaf dhiifama isin gaafanna oduu biraatiin yoo isin barbaaddan hanga walitti deebinutti turkiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jenna anadha oduu qabaddeen isinii dhiyaadhe du'aattonni immoo du'aa idaan isinii dhiyaatan isiniin jennaam.